Shama kam tordoftoota kiyyaa chaanaalii biraatiin deebinee dhufneerraa bakka hirtee nageenya sinaa qabu jecha chaanaaliin kun kan kiyya kanuma gammee addisuuti. Meebi namooti chaanaalii isa guddaa sana irratti dhabeetti jechuudha. Garuu hangafi chaanaalii kiyyaa kanadha. Chaanaalii isa kan biraarraa gammee addisuu kan jiru piraankii, reaakshinii, viiloogii, afgaaffii viidiyoon siniif hin hojjenne jiru. Achirratti namoota 21 ol dabarree jirra. Chaanaaliin kun immoo sanaaf hangafadha jechuudha. Baran jalqaba yuutuubii banee callisee viidiyoo irratti hojjechuu, koomeedii, waa'ee koopiraatiin beekuu, waa'ee sirra yuutuubii hin beekin chaanaalii kan irratti kan hojjechuu jalqabe tiitoriyaalii adda addaa barumsa adda addaa viidiyoo adda addaa irratti dalagaa ture chaanaalii kan irratti jechuudha. Baran jalqabaan jedhee yuutuubii banadde jechuudha. Saniif yuutuubiin kun yuutuubii isa guddaa sanaaf hangafadha. Sana booda moonitaayizii kuffisee jennaan yuutuubii haaraa gammee addisuu jedhee baneetan achirratti piraankii hojjechuu jalqaba. Yeroos chaanaaliin kun meelbaa teek jedha. Meelbaa teekinooloojii jechuu barbaadatan bara sana teekinooloojii adda addaa viidiyoo adda addaa qoosaa waan akka vaayinii viidiyoo adda addaatti dalagaa ture. Yeroos waa'ee yuutuubii seera keessa isaa hin beeku koopiraatii adda addaa kan qabatee moonitaayizii seera mana jedhaa kuffisee ture kun duraan jechuudha. Saniif dhiisee tan amma gammee addisuu jedhee baneen barreen gaddaa piraankii afgaaffii viidiyoo jaabaa hojjetee yuutuubii isa gammee addisuu jedhu sabskraayibarii 21 ol qabu sanaan moonitaayiz ta'ee sanaan dalagaa ture. Yuutuubiin kun callisee ta'a ture. Meebi sabskraayibarii gara 13,000 geera kuni du'anii ta'uu danda'a sabskiraayibariin kuni maaliif yuutuubii irratti gaa viidiyootuun gadhiisin turtu hin badu jiraan sanii gaata deebitee viidiyoo gadhiisuuf viiyuun argatu. Saniif yuutuubii kana ho'isee kaasee tan moonitaayiz gona jedheetan jira. Weebsaayitii baneetan ture sayyoo poosti kan jedhu achirratti beeksisa adda addaa fayyaa wantoota baan wantoota haaraa wantoota taateewwan adda addaa barreeffamaa dhiyeessaa ture. Keessumattuu beeksisa hojii irratti namooti galmee irratti yeroo baay'ee oonlaayin irratti isaan rakkisu bifa tiitoriyaatiin barreeffamaan qassiitti godhee akka namaa galuuttiin sayyoo poosti irratti gadhiisaa ture. Saniif yeroo darbee CBA yookiin Commercial Bank of Ethiopia beeksisa hojii gadhiisee ture. Sanarratti viidiyoon namoota baay'ee akkatti galmee rakkisaa ture innaan viidiyoo sana dalagee weebsaayit irratti gadhiisee namooti baay'ee na gaafatanii keessaan siniif ergee viidiyoo sana fayyadamaa turteettu. Meebi namooti immoo achiin yookiin namoota birriidhaan guuchiisaa jirte namooti galmee birriidhaan guutaa jiru namoota ani mootii tooraalee isaa viidiyoo hojjedheetan jira. Saniif wantoota akka isin fayyadu isin barsiisu irraa fayyadamtan akkasii kana chaanaalii kana irratti isinii gadhiisa. Saniif viidiyoo sana asirratti deebiin isiniif gadhiise jechuudha. Gara fuulduraatti immoo viiloogis haa ta'u wantoota nama bohaarsanii wantoota adda addaa chaanaalii kana irratti akka chaanaalii lammaffaa irratti fayyadameetan isiniif gadhiise jechuudha. Saniif namoota chaanaalii isa gammee addisuu jala irratti na beektanii achi as kottaa kana irratti sabskiraayib gochuun yuutuubii kana moonitaayizii hin goone jechuudha. Akka yuutuubii lammaffaatti fayyadamne saniif guddaa galatoomaa siin jechuu barbaada. Maatii gammee addisuu ulfaadhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hin guutti deebinutti nagaan